waan hariiroo tanarratti gartee wal cinaa dhaabbatanii fi inumaatu daldala isaaniitillee kan addaan muriin karaa dipiloomaasiitiis akkumaan isinii himesanitti gartee chaayinaan cinaa dhaabbattee Iiraan deeggaruu irratti namni hedduun hogguu gartee Iiraanii fi chaayinaa irraa dubbachaa turre gaaffiilee isin gaafachaa turtan keessaa maaliif chaayinaan gartee akka barbaachisutti cinaa hin dhaabbanneefaa jettanii turtanii garuu immoo yeroo sanitti akkaataa chaayinaan Iiraan cinaa dhaabbattee itti gargaaraa jirtu irraa waan takka isinii himaatiin ture. Kana keessa maasis biyyoonni akka gartee gurguddaan kuni biyyi akka gartee chaayinaatii fi Iiraanis Raashiyaanis haa taatu hogguu wal cinaa dhaabbatan. Wal cinaa dhaabbachuun isaanii kun gartee yookaan kan gartee dhugatti kan humnaan waraanaan wal cinaa dhaabbatan fa'aa hogguu ta'anii lola kanaa kana gartee karaa akka isaan hin gargaarreetti gartee olii gad dura balleessa. Kana keessa maasis turtiin dipiloomaasiitis kan addaati taati. Ammoo mootummaan Iiraan ifiisiitiif karaa waraanaatiin akkasumas sanitti gartee karaa dipiloomaasiitiin chaayinaa fi Raashiyaan isaan duuba hojjetanii isaan gargaaruun kuni lola kanarratti gartee akka barbaachisutti akka isaan injifatan waan godherraa. Akkuma gartee amma dura irraa haasawaa turretti lolli kuni leerii adda addaa qabaa akkasumas gartee karaa hundaanuu mooyuu qabdaa yoo gartee lola ni mooyettee dubbatte keessa fugaa lola addunyaadhaa kana akkasitti ilaalamuu qaba jennee irraa dubbanneeti jira. Garuu arraan tana mootummaan chaayinaadhaa inumaatu mootummaa Iiraan haalaan faarsuu bira dabranii isin humnoottan gurguddaa addunyaa keessa jirtu keessaa warra gartee inumaatu akka dura deeminsaatti falmii addaatiin biyya teessan eeggatee sanirratti gartee nuti haalaani isin dinqisiifannaa jeeniti ministeertichi haajaalaa biyya chaayinaadhaa Abbaa Aragaachiidhaatiin itti hime jechuudha. Haasawaa isaanii san keessatti gaa akkaataa amma booda daldalli isaanii itti gaggeeffamuu fi maal godhuu irratti gartee akka wal cinaa dhaabbataniis irratti mari'ataniiti jiran. Kana qofallee odoo hin taane qabxiileen isaanii gurguddoon takkammaas daldala isaanii kan ammaan tana Ameerikaan karaa hundaanuu gartee duraa dhaabuu barbaaddu amma karaa baharaatiin uggurrii isaan gaggeessaa jiran kana jalaa bahuudhaafis karaa baaburaatiin akkumaan edesinii himaa ture sanitti Iiraan jabaattee itti fufsiisaati jirti. Gaazallee yoo xiqqaate yeroo amma duraa daran karaa tireenaa kanaan akka malee gartee akka Iiraan karaa chaayinaadhaa geessaa jirtu warreen hordofan irraa dubbachaati jiran. Dubagaa kana keessa guddinni gartee as deemaa jiru ammaasis mootummaan Iiraan wanni irra deddeebitee gartee chaayinaa gaafachuu barbaaddu keessaa lolli amma booda ka'uudhaaf deemu kuni lola gartee akka amma duraatti harka lallaafaa takkaa gartee waan Ameerikaa fi Israa'el irra godhan isaanis deebisuuf odoo hin taane lola gartee takkaa guutumatti ifii isaaniitiifis dhabamanii takkaa immoo Ameerikaa gartee fuulduraafillee yeroo dheertuudhaaf irraa dhorkuu barbaadan lola akkasiisan akka ta'e daran gartee akka cinaa dhaabbatan gaafachuudha jaaniiti gartee namni hedduun irraa odeessaa jira isiniin jechuu barbaadeeti. Okay? Dubagaa tana keessa guyyaa kaleedhaa oduu takkataa ajaa'ibaa takkataan isinii hime barbadiinsa Dubaay keessatti Abu Dhaabitti gaggeeffamaa ture kan dheengadda guyyaa isniinaa mootummaan Iiraan Abu Dhaabii haleeltee turte jaanii gartee irraa dubbachaa turan san guyyaa kaleedhaa garuu immoo Abu Dhaabiin warri Iiraan nuti Abu Dhaabii ni hin dhooyne haleeluufillee yaada hin qabnu ja'anii dubbachaa turan san irra deddeebinee gartee rakkoo bikka san jirtu irraa haasoineetu ture. Rakkoo bikka san jirtuu fi ammaan tana karaa poolitikaa gartee mootummaan Iiraan Hormuz kana bal'ifattee qabachaa jirtu kanarratti mootummaan United Arab Emirates gara isaaniitiin ibsa baasaniiti jiran. Akka ibsa isaaniitti waan mootummaan United Arab Emirates tuni mootummaan Iiraan gaggeessaa jirtu kana guututti akka balaaleffatan qofa odoo hin taane humna isaanii
kan Hormuz kana itti hacuucanii qaban kuni biyyootan ollaadhaa hunda akka miidhuutan danda'uu fi inumaatu gartee isaan kuni akkanumatti ta'anii akka ittiin eeyne mootummaa Iiraan tana karaa haleellaatiin yeroo gabaabduu keessatti deebiillee akka deebisuudhaaf ta'aniif ja'aniiti gartee ibsaa kana keessatti dubbatanii jiranii isiniin jechuu barbaadeeti. Akkasii gaa baliyyan keenya warreen ammaan tana dhufaa jirtan hundinuu dhiyaaddaadhaa karaa gartee mana keessanii dhufaa jirtanii barreessaa gaafii yoo qabaattanis yaada keessanis harkaanis taaptaap godhaa waliif sheer godhaadhaa. Egaa dhugumatti taaptaap godhuullee hin dhiisinaa maaliif hogguun ani haasootti chokuta kana isin ni irraanfattanii egaa anis gartee akkaataa lolli kun itti deemaa jiru kana hogguun isinii himu dhugatti gaa garee hedduurraa gartee tartiiboota oduu tanaa walitti qindeessuun yeroo waan fudhatu jecha gaa anis gartee keessaan kutaa tanaafuu isinilleen taaptaap godhaa. Oduun tuni gartee itti fuftii maaliif qabxiilee duraan qabataniin irra deebi'ee isinii barbaadu. Okay, let's see. Tolega oduma tana keessa oduu takka tajaajibaa taniin isinii himu. Let's see, maybe. Oduun ammaan tana bikka hedduutti gartee olii gad deemaa jirtu eeguma gaa United Arab Emirates irraa waan haasawaa jirruuf jecha guyyaa har'aan tana United Arab Emirates fi warri Israel akkuma gartee amma duratti karaa adda addaatiin hariiroo isaan lameen jidduu jirtan isinii himaa ture sanitti arrammoo odoo hin dhooysanne ifatti as bahaati jiran. Hogguun akkana isiniin jedhu waraanni Israel United Arab Emirates keessa bikka adda addaa dhaquudhaan keessaafuu gartee karaa dhooysaatiin lola amma Iiraan wajjin gaggeessaa jiran kanarratti akka hirmaachaa turanii fi ammallee daran jabaatanii akka hirmaachuudhaaf deeman miidiyaaleen gabaasaati jiran. Kanuma keessa mootummaan Israel meeshaalee waraanaatis gurguddoo karaa United Arab Emirates jidduma lolaa sanillee naqaati turte ammallee naqaa jirtii jaaniiti odeessaa jiranii jechuudha. Dubagaa lolli gartee ammaan tanaa kuni akkuma gartee irra deddeebine haasawaa jirutti garee lachuutu lola irratti gartee akka qindaawaa jiran ammaasis lolli kun gartee lola Hormuz kana banuu bira dabranii Hormuz kana akka duraanitti deebisuu barbaannaa jaaniiti gaa irraa odeessaa jiranii tana gartee qabxiileen dhugatti gartee namayyuufuu ifa ta'uu qabdu. Mootummaan Iraanis Hormuz jechuun lubbuu teenya kana gartee nam tokko wajjinuu marii hin goonu jaaniiti irra deddeebianii dubbachaa jiranii isin jechuudhaaf. Dubagaa dubbuma gartee Hormuz tana wajjin wal qabatee irra deebi'uudhaan guyyaa har'aan tanaa chaanselartichi biyya Jarman yaadasaa akkuma gartee dheengaddallee isin jechaa ture arraas irra deebi'eeti gaa haasawaan dhiheesseeti jira. Dhiiroo namaatu bilbilatti bilbile moo wanni gartee inni akkanatti yaadasaa guutuutti jijjiireef maalii jennee amma dura irraa haasofneeti jira. Gara kaaniin mootummaan Ameerikaadhaa nuti waraana keenya Jarman keessa ka jiru yoo xiqqaate nama 5,000 baafna jaanii dubbachuu isaaniitis ni yaadatama. Dubagaa har'aan tana irra deebi'ee chaanselartichi biyya Jarman waan Hormuz kana ilaalchisee mootummaan Iiraan Ameerikaa wajjin ammaan tana wal morkii godhaa jiran keessaafuu Hormuz kana cuftee addunyaa guutuu miidhuu barbaaddi. Nuti akkana teenyee eeguu hin barbaannu. Mootummaan Iiraan tuni dubbii siidhaa dhiiftee karaa nagayaa gartee nagayaa irratti hojjechuudhaaf gatteessee Ameerikaa wajjin marii godhuu qabdi. Yoo kana hin goone taate nutis Ameerikaa deeggaruudhaan Hormuz kana banuu irratti hojjechuudhaaf qophiidha yaada jiru karaa gartee haasawa isaatiin dhiheesseeti ture. Dubagaa
jijjiirama torbaan tokko keessatti gartee Jarman garsiisaa jirtu keessaafuu eega mootummaan Ameerikaadhaa nuti waraana keenya achi keessa Jarman keessaa ni baafna jedhanii dubbatan namni hedduun gartee maaltu as duuba jira takkaa gartee maaltu yaada isaa jijjiirsisiisee kanarratti xiyyeeffachaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay. Dubaga breaking newsin amman tana tan reefun tana miidiyaaleen wal jala fuudhanii oofaa jiran mootummaan Iiraan qabxiilee Ameerikaan karaa warra Paakistaaniin dhiheessiteef keessaafuu tan amman tana marii isaan gaggeessaa jiran kanarratti Iiraan nuti kana Ameerikaadhaaf deebii hin gooneefi garuu amma qo'achaati jirraa laalaati jirraa waan isaan dhiyeessan kana laallee deebii ni goonaa fi jedhaniti dubbachaa jiran. Saniifuu gartee guyyaarraan tana mootummaan Ameerikaadhaan nuu fi Iiraan lola kana dhaabuudhaaf deemna karaa nagayaatti gartee achi tarkaanfachuudhaaf deemna jedhanii hogguu dubbatan. Odoo warri Iiraanuu deebii hin godhinii fi waan kana haasawaa jiranii tanaafuu gartee wanni Ameerikaan haasoytu kuni gaa warri Iiraan gartee guutuutti soballee jechaan jiranii garuu immoo mariin lola dhaabuudhaata nuti Ameerikaa wajji walii galle takkallee nu hin jirtu jedhanii dubbachaa turanii isiniin jechuudhaaf. Duba gaa artikilli kuni barruun as duuba jirtu tuni waan warri Iiraan jechaa jiran ni deeggartii isiniin jechuudhaaf. Garuu waan gartee Ameerikaan jechaa jirturraa fagoodha. Okay? Na dhagayaa jirtaniimi? Dubaga tanaatanii jidduu mootummaan Chaayinaadhaa torbaan dhufu keessa pirezidantiin Ameerikaadhaa waan achi dhaqee gaa Chaayinaa dhaqee marii pirezidantii biyya Chaayinaati wajjin marii bal'oo takkaa'u gartee marii hadhooytu gaggeessuudhaaf deeman maaliif marii tana keessa waa hedduudhaatu jira akkuma gartee amma dura irraa haasawaa turretti Ameerikaan hariiroo Chaayinaatii fi Iiraan tanaas diiguu barbaaddi inumaatu mootummaan Chaayinaadhaa Iiraan tana akka gaazirraa bitachuu qofa odoo hin taane meeshaa waraanaatii fi karaa basaasummaa saatalaayitiilee adda addaatiin akka hin gargaarre Ameerikaan godhuu akka barbaaddu warreen itti dhiheenyaan pirezidantii Ameerikaadhaa yaada isaa quba qaban dubbachaati jiran. Tanaafuu gartee mariin torbaan dhufuutuni marii hadhooytuudha jedhanii gartee namni hedduun irraa haasawaati jira. Kana jidduu Ameerikaadhaa fi Chaayinaanis karaa gartee poolitikaadhaatiin karaa ikoonomiidhaatiin inumaatu isaanillee gartee nagee hin qaban garuummoo nagee haa fakkaatanii malee. Okay? Akkasitti gaa wanni ammaan tana Iiraan takkaa'u ministeerri hajaalaa Iiraanis karaa Chaayinaa dhaqeefis if dura waan Ameerikaan torbaan dhufu dhaquudhaaf deemu waan beekaniif jecha fuuldura irratti gartee mariilee isaaniitii fi waan Ameerikaalleen waan Chaayinaalleen Ameerikaa gaafachuu qabdu takkaa'u gartee lola kanarratti akka gartee Chaayinaan jabeenyaan Iiraan booda jirtu waan beekaniif jecha waan Ameerikaan Chaayinaa gaafattee akkaataa nageenyi itti bu'uu danda'u nagee gartee kan yeroodhaa odoo hin taane nagee akka Iiraan barbaaddu nagee waaraa kan baatii jaa booda lolatti hin deebine takkaa'u immoo amata 5 booda lolatti hin deebine jechuudha. Okay? Wanni gaa kana keessatti ajaa'iba namatti ta'u keessa haasoonni torbaan lameen dabree kuni keessaafuu gartee Ameerikaa fi Iiraan jidduutti nikulara namni irraa dubbachuu jiru hin jiru. Haasoonni kun ammallee kanuma gartee lola dhaabuudhaati. Lola dhaabuu kana keessa immoo Hormuz banuudhaati. Okay? Mootummaan Ameerikaadhaa akka silaa ifiisiitiif barbaadutti Hormuz kana gartee cufuudhaan Iiraan ni miina jaanitti yaadaa turanii garuu immoo isaan Iiraan odoo hin taane biyyoottan Arabaa kan ollaa saniitii fi warreen biyyoottan Arabaa kana wajjin daldala godhu miidhaa jiranii jaanitti irraa odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Dubaga tanaatanii jidduu
reefun tana durarratti mootummaan Ameerikaadha. Okay, oduu gartee as keessaa hin baane waan hormuuzii fi marii tana keessaa hin baane. Galgaluma kana mootummaan ministeerri haajaa alaa biyya Iiraanii fi akkasumas kan biyya Suudii Arabiyaadha bilbilaan waliin haasawanii jiran. Mariin isaanii irra guddinsaan akkaataa gartee irraa odeessaa jiranitti haalata hormuuz kana ilaalchisee akkasumas waan Ameerikaan uggurrii Ameerikaan gaggeessaa jirtu kanarratti Iiraan akka gartee hin deeggarree fi Iiraan waan dandeessu hunda gootee jirti. Hormuuz banuudhaaf fadhinnaa akka qabdu takkaa gartee daldalli akka duraanitti akka deebi'u fadhinnaa akka qabdu qofa odoon taane mootummaan Suudii Arabiyaatis kanarratti gartee akka biyyootan biraatti qooda siidaa akka ba'u qabduu fi inumaatu waraana Ameerikaadhaatiin takkaa mootummaa Ameerikaatiin karaa lolaa jiddugaleessa bahaa kana akka gadi hin geessine godhuudhaa jaaniiti odeessaa jiran. Garuu qabxiin jabduun takka tana ammaan tana gartee mootummaan Iiraan godhuu barbaaddu as keessatti tana amma akka haariyaatti isiniimaa hundi keessanuu qalbiidhaan dhageeffadhaadha. Mootummaan Iiraan biyyootan akka gartee Saudi Arabiyaatii fi warreen jiddugaleessa bahaa jiru takka gartee biyyootan ollaa kana wajjin gatteessee haalata security naannoodhaa irratti marii gaggeessuu barbaaddi jaaniiti odeessaa jiran. Kuni qabxiilee negotiation ammaan tana warri Iiraan biyya Chaayinaatii fi biyyootan biraatii wajjinis marii godhuu barbaaddu keessa jira jechuudha. Yaada kana amma Saudi Arabiyaadhaa wajjinis marii godhaati jiran. Achi booda karaa hojiitti jijjiiruudhaaf biyyi gartee Paakistaanii fi Tarkiinis keessatti hirmaachuudhaaf ta'an jaaniiti odeessaa jiranii jechuudha. Marii tana garuu hogguu godhan akka mootummaan Ameerikaadhaa walgahii tanarratti hin hirmaanne godhuudhaaf hojjechaa jiranii warri Iiraan. Tana keessa gaa biyya United Arab Emirateedha akkuma gartee quba qabdanitti bikka Saudi Arabiyaan hirmaannaa keessa qabdu isaan ammoo faallaa deemanii tana keessa gartee faallaan isaanii ammas gartee waan Israa'eel hojii waan jiraniif jecha mariin tuni akka dhugumatti gartee gadi hin geeffamne hin godhamne irratti hojjechaa jiranii jaaniiti odeessaa jiranii. Garuu gartee akka ammaan tana ministeerri haajaa alaa biyya Iiraanii fi kan Saudi Arabiyaadhaa bilbilaan haasa'uun kanatti yoo mariin tuni kan fiin qabaatu taate inumaatu naannoofillee hedduu gaariidha jaaniiti gartee namni hedduun irraa odeessaa jira isin jechuudhaaf. Dhiyaadhaa warri ammaan tana dhufaa jirtan warri gartee dhugatti anilleen tureetiin dhufe garuu karaa booda gartee karaa YouTube'dhaatiin isiniif maxxansaa achirratti guututti ilaaluu ni dandeessanii. Amma gartee bikkuma dhuftanirraa dhageeffadhaadha. Harka keessaniin garuu taaptaap godhuun dhiisinaa, koppiliin godhaa, sheer walii godhuudhaa sin dhiisinaadha. Itti fufti oduuni. Okay, itti aansuudhaan I think oduu takka taniin isinii himuu barbaadutu jira. Tana isinii himeetiin jira. So dubbii gartee United Arab Emirates tanarratti guyyaa kaleetillee waan qabxii lama tan silaa irraa haasa'uu qabnu jedhee gartee yaadaa ture. Lola Suudaan keessatti deemaa jiru kana kan Ameerikaadhaa fi Ameerikaanis gama duubaatiin gara warra Ijiptiin waan adda addaa godhaa jirti. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaatii fi warri Suudaan quba waliin laachaa jiran kana eda galgalallee waa xiqqoo irraa haasa'uutiin ture. Garuu har'aan tana silaa irratti gartee akka irraa haasa'uu barbaannutti fadhinnaatii turte. Waan gartee yeroo naaf hin mijaa'aniif jecha boodafaa irraa haasa'uunaa garuu immoo oduun tuni akka jechaa jirtutti mootummaan United Arab Emirates haleellaa Suudaan keessatti gartee gaggeeffamaa jirtu. Tan miidiyaaleen irra hedduun isaaniitii fi mootummaan Suudaanis Itoophiyaa keessaa akka gartee dirooniin nu haleelan warri isaan duuba jiru United Arab Emirates jaanii qubatti laachaa jiran kanarratti United Arab Emirates nuti as keessaa harkan qabnu maqaa keenyaan gartee maqaa nu balleessinaadha jechuudhaaniin maqaa isaanii kana akka tolfachaa jiran miidiyaan Reuters jaaniin irra deebi'ee ibsaati jiran. Wanni tuni gartee tan amma durallee irraa haasofne akkuma yaadatanitti mootummaan Itoophiyaadhaa
yeroo gartee miidiyaaleen gargaraa akkanatti kun RSF gargaaru jiran jaanii isaanitti quba laachaa turan san gabbahanii wanni kun gartee yoo dhugaanillee hajiraatu taate akka hin jirretti ibdura bahanii gartee politika hojjechuu danda'anii hojjechuu qabanii jeetitiin isin himaa ture. Wanni san ammaan tana akka hojii irratti gartee mul'achaa jirtutti Itoophiyaa haalaan miidhaa jirti fakkaatti. Keessaafuu karaa gartee dippiloomaasiidhaatiin tanaas gartee quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. I think dhumarratti firraa gartee isiniif oduu takka isinii himeetiin asirratti xumuraa. Okay. So dhumarratti mootummaan Ameerikaadhaa akka lola Iiraan kana booda biyyootan sadii. Okay? Biyyootan sadii hombolchuu barbaadu takka gartee fudhachuu barbaadu ibsaniiti jiran. Biyyootan sadeen kuni tan duraa Kuubaa yoo ta'u itti aansanii Nikaraaguwaadha achi booda immoo Meeksikoodha. Okay? Yoo na dhagaa jiraatan taate. Akka oduun ammaan tana bahaa jirtu jettutti mootummaan Ameerikaadhaa biyyootan sadii kan gartee Ameerika dhiyaatan takkaa'u warreen gartee Western Hemisphere keessa jiran kana lola Iiraan kana booda akka dhuunfachuu barbaadan odeessaati jiran. Okay? Biyyootan sadeen kuni Kuubaa, Nikaraaguwaa fi akkasumas Meeksikoodhaa jedhaniiti odeessaa jiran. Okay? Tanagaa yeroo biraa keessa gabbuunii ni haasawinaa garuu immoo haalata ammaan tana Kuubaa keessatti gartee Ameerikaan uggurrii irra gaggeessaa jiran keessatti rakkoo jajjabduun Kuubaa akka qabaatte akka qabdu miidiyaaleen hedduun irraa odeessaati jiran. Keessaafuu karaa gaazaatiin karaa dawaa fi nyaataa fi waan adda addaa gartee biyyatti Kuubaa tuni aayilaandiidha. Waa hedduutu biyya hedduurraa dhaqaa fi san hunda gartee Ameerikaan akkan dheeyne dhoorkaa jirti jaanitti odeessaa jiran. Gara kaaniin oduu gartee miidiyaaleen biraa irraa isiniin himne keessaa mootummaan Raashaadhaa doonii isaanii tololaa takkaa gartee sammariin isaanii kan nikularaan deemu Kuubaa fidaniiti jiranii. Kunis gartee asirratti shoora inni taphachuudhaaf taa'u walumaanii arguudhaaf teenya akka gartee odeessaa jiranitti mootummaan Raashaadhaa waraana Ameerikaadhaa takkaa gartee Ameerikaan akka Kuubaa humnaan hin kombalchine gargaaruudhaa jaaniiti cinaa dhaabbatanii garsiisuu barbaadan. Duuba garuu immoo rakkoon ammaan tana Kuubaa qabattee jirtu guddoon isiidha. Gaazan qabanii nyaanni gartee akkasumas rakkoodha sanbira dabruudhaan karaa gartee dawaadhaa fi waan biyya barbaachisu mootummaan Ameerikaadhaa uggurriidhaan dhoorkaati jirti jechuudha. Okay? Sanillee gartee akkasitti hubadhaadhaan isin jechuu barbaada. Dhumarratti takkataniin isinii himu dhumarratti jeetillee jira. Tan gartee lola galgala kana magaalaa Mogadishoodhaa Soomaaliyaa keessa deemaa jiru. Magaalaa Mogadishoodhaa gareelee lama adda addaatu mootummaa irratti lola banaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Gareeleen tuni warreen maqaa gartee warra Alqaayidaadis cinaas ni ja'aniini cinaan ammoo warra gartee mootummaan ammaan tanaa tuni mootummaa humna biyyattiidhaa diigaa jirtu takka immoo roorroo adda addaa gartee kutaalee adda addaa keessa gaggeessaa jirtu. Kanaafuu gartee mootummaan tuni homboluu qabdi ja'anii waan yaadaniif jecha dhiibbaa gurguddoo godhaa jiran ja'aniiti odeessaa jiran. Akka viidiyooleen magaalaa keessa gartee olii gad deemaa jiru akkuma duuba gartan kanatti waraanonni Soomaaliyaadhaa bikka hedduu magaalaa Mogadishoo tana keessa deemee haleellaaleen gartee isaan godhaa jiran inumaatu warra biyyootan humnootan adda addaa tan mootummaa ammaan tana balaaleeffatu akka gargaarutti hin jirre garsiisaa jiranii. Mootummaan ammaan tana aangoorra jirtu tuni karaa gartee politishaanota biyyaatiinis akkasumas karaa gartee humnootan bikka adda addaa keessa jiraniinis akka gartee hin jaalatamne waan garsiisaa jiraniif jecha yeroo gabaabduu keessatti mootummaa tana hombolchuu barbaadanii takka immoo mootummaa tana haalaan miidhuu barbaadanii jaanitti odeessaa jiran. Namni hedduun gartee mootummaan tuni mootummaa kutaa takkaatti takkaa gartee mootummaa gosa takkaatti jaanitti quba itti laachaatis jiranii jechuudha.
Okay? Akkasitti gartee tan hunda quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Warreen gartee mana keessatti waa hedduu barreessaa jirtan galatooma akkasumatti gaa harka keessaniin taaptaa godhuun kuni warri tiktaakiidha gartee akka oduu teenya tana hin miine akkas dhufnee gartee oduu isin hin dabarsine akka nun goonee fi waan biraan seenaadha. Cinaa dhaabbattanii taaptaa godhuun oduu tana bira chaanala kana bira dhaabbattanii viidiyoolee gartee oguun poost isinii godhus akkuma gartanitti gama duubaatiin viidiyooleen ani poost isinii godhu irra hedduunsaa hidha jira. Hidha jira oguun isin jau tiktaakiin gartee akka viidiyoon kun namni nagarre godhaati jiran. Saniifuu kana keessaa cabsitanii baasuudhaaf guututti viidiyoo daawwadhaadha. Viidiyooleen kun gartee daqiiqaa muraasaa guututti daawwadhaa achi booda koomentitti godhaa sheer godhaadha. Akka gartee olii gadhaqutti jechuudha. Gara kaaniin oduun teenya guutu muramte booda karaa feesbuukiitiin isiniif maxxansaa achittis gartee dheeyxanii warri asitti carraan harkatiin achitti guututti daawwachuu ni dandeessaniin isiniin jaa guutumaa guututtu booda gartee akkuma gaa hundi keessanuu oduu biyya teenyaatis keessaafuu gartee waan ammaan tana deemaa jiru kanarratti yaada jettanii gama duubaatiin naa barreessitanitti viidiyoon itti ergitanitti irraa haasofna. Maaliif wanni gartee guddoon takka taniin ammallee irra deebi'ee gartee isinii himu tan lola Suudaanii fi durso lola gartee Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru. Kan warri Suudaan kun bikka lamatti adda bahanii ifii isaaniitiif wal dhawaa jiran. Takka gartee sivil waarii Suudaan keessaati jechuudha. Sivil waariin Suudaan keessatti gaggeeffamaa jiru kuni Itoophiyaan warra RSF kana gargaaraa jirti jaanii miidiyaalee hedduun irraa odeessaatii jira. Okay? Akkasumas United Arab Emirates fi Itoophiyaan gara tokko jiranii. Gara kaaniin waraanni gartee Alburhaaniidha. Ijiptiin akka gargaaramaa jiru, Eertiraadhaan akka gargaaramaa jiru nama iyyuutu beeka. Okay? Kuni sobaa miti. Garuu kana keessa gartee miidiyaaleen hogguu gartee qophii takka mootummaa irratti gartee himannaa oguu dhiyeessan. Mootummaan akka Itoophiyaadhaa tuni cal jettee harka marattee takka gartee dubbachuu sodaattee taa'uun irran turre. Okay? Keessaafuu waan diploomaasii irratti. Tana gartee yoo xiqqaatte baatii lama duraan isin himaa ture miti. Yeroo gartee miidiyummaan kun ammas miidiyummaan Reuters kuni Itoophiyaan garee warra gartee RSF tana karaa dhiha Itoophiyaa keessatti karaa Gaambeellaa kanatti kaampii waraanaa ijaaraniiti achitti jara kana leenjisaa jiranii. Achitti inumaatu gartee achirraa lolli akka banamu. Meeshaa waraanaa dhiyeessaa fi jiranii jaaniiti Itoophiyaa tana qubatti laachaa turan. Yeroo san mootummaan Itoophiyaadha akkuma gartee mootummaatu deebiin tun wanni tuni hin jirtuu hin jennu. Ni jirtiis hin jennu. Garuu cal jaaniiti harka maratanii tatta'an. Okay? Yeroo sanitti maal jechaa ture? Wanni Itoophiyaan godhaa jirtu kuni gaarii miti fuuldura gartee Itoophiyaa miidhuu danda'a jeetiin isin himaa ture. Akkuma gartee irraa haasawaa turre sanitti deebitee hariiroo nama torbaan kana deemaa jirtu. Mootummaan Suudaanii fi mootummaan Itoophiyaadha ifiifuu gartee kunoo mootummaan Suudaan imbaasii isaanii kan Itoophiyaa jiru yaammataniiti jiran baasaniiti jiran. Akkana jechuun maal jechuudha? Gara karaa biraatiin Itoophiyaan gareen gartee Suudaan gareen Alburhaan Itoophiyaa amma akka diinaatti ilaalti jechuudha. Kana qofa otoo hin taane gareen Alburhaan tuni warra TPLFis gargaaraa jirti takka immoo isaan kun hariiroo walitti qaban jaaniiti odeessaa jiran. Akkasumas gareen Alburhaan tuni warra Eertiraati wajjinis hariiroo qabdi jaaniiti odeessaa jiran. Kun hundinuu maali? Dhiibbaa karaa rakkoo gartee naannoo kana qaceellotti babal'isaa deemaa jechuudha. Okay? Dubagaa akka gartee laallu mootummaan Suudaan mootummaan Egypt Alburhaan gargaaru jiranii gargaaru jiran. Mootummaan Eertiraadha Alburhaan gargaaru jirti. Okay? Garuu immoo kanuma gartee ragaan hundinuu numa jirtu isaan nuti gargaarutti hin jirru jaaniiti dubbatan. Beekaa. Aaduma poolitikaa tukkasi. Diploomaasii keessatti
gartee gaa biitii hundinuu bara wal gargaarti. Loluma gartee amma Iraanii fi Ameerikaa jidduu gaggeeffamaa jiru kana ni agartaniimi irra deddeebinee yeroo hedduu irraa haasawaa jira. Raashaadhaa fi Chaayinaan Iraan akka gargaaraa jirtu. Karaa kamiin? Karaa saatalaayitii sheer godhuu, daataa sheer walii godhuudhaan, karaa meeshaalee waraanaa dabarsanii walii kennuudhaan lola kanarratti haalaan akka malee wal gargaaraa jiran. Hogguu gartee miidiyaa irratti as baanii haasawan akka wal gargaarutti hin jirretti haasawan. So kuni gartee ammaan tana hariiroo Itoophiyaadhaatii fi Suudaan tuni akka fedhallee haa taatu karaa dippiloomaasiitti namni hundinuu gartee laaftutti ilaaluun qabu. Kuni imeejii biyyaatis ni miidha. Akkasumas gartee karaa hin barbaannetti rakkoo hamtuu keessa nama naquu danda'a. Beekaa wanni kanaatu ni bar deemtee eenyu miti. Ummatuma keenya kan Suudaan keessa jiru fa'aa miti. Ummatuma nagayaa jechuudha.